قلتك يا ربي قلتك نجي النسيم أنا نسلتي قفتاكو نفتاتي كناف جرا waaqayyo akka nu ga'e umurii nuuf dabale hojii kan hojjetaa jirra kanaaf ani waa'ee obboloota kootii kanaaf waaqayyoon daddabaleen galatoomfadha manattis nan kadhadha waaqayyoon baay'ee galatoomfadha gabaabumatti buliis keenya babbareechee dhiyeesse waan ta'eef kanarratti baay'ee dubbachuun barbaadu garuu wantoota lamaan sadan tokko wanta yeroo mudataa turan jalqabaa qabnee as turre waan ta'eef dubbachuun barbaada inni guddaan booda maybe yoo carraan kennamee namni as bahee dubbatuun jiraata namoonni akkasumatti wanti hunduu miidhagee miti kanas qaqqabe namoonni hojiin akka iddoo kanatti hojjetamneef yaalii guddaan godhamaa tureera. Kakun qaba firraa farri kotoleera muummee tarkaanfadhee. Konferensii guddaatu nama digdama bakka taa'an bakka dhaabatantu dhabame jennee haasoo. Isuma sana firii arraaba keenya waaqayyo nuuf laate haadha dhugaa bakka taa'antu dhabame miti ta'e. Waanuma raajjan waanuma dubbattattoota galanni Yesuus Kiristoos haa ta'u. Kanaan alatti waa'ee jaarsolii kanaa waa'ee hojjettoota kwaayiroota kanaa waa'ee hojjettoota wangeelaa namoota akkamii waaqayyo nuuf kenne waa'ee saba kanaa waaqayyoon nan galateeffadha. Kakun qaba firraa farri kotoleera muummee tarkaanfadhee. Waggaa 15 kana keessatti waan baay'ee itti gammadde jecha tokko yookiin jecha lamaan ibsita kana lamaan irratti daqiiqaa tokko si kenna dubbachuu dandeessu. Ulfinni Yesuus Kiristoos haa ta'u tokko yoo gaaf kam gaddite yoo jedhame waan lamatu jira tokko obboleessi keenya kan nu wajjin hin jalqabe Efreem Akaaluu kan jedhamu nama baay'ee hojii nu wajjin hojjetaa ture inni balaa konkolaataatiin nu biraa miidhame tokko isa na gaddisiisa. Inni lammataa hin gaddu ani waaqayyo gaafuma jalqabaa akka waan hundumaa danda'u godhee na uumeera nan danda'a jechuun namootaas badaa itti muufadhu itti dhaga'amu anaan garuu gara asumaan kan isin gaafachuu barbaadu namni itti gaddite yoo jiraattan dhiifa manaa godhaa. Dhiifa manaa gochuu keessan harka walitti rukutaa irratti agarsiisa. قلتك يا ربي قلتك يا ربي قلتك gatii keessan waaqayyo irraa argattu firii keessan immoo firii kana caalu gaafa bakkee guddaatti baanee immoo waaqeffannu ija keessan arguuf jirtu waaqayyo warra boruu nu haa taasisu warra darbee deemu nu haa taasisu warra itti fufu nu haa taasisu galanni Yesuus Kiristoos قلتك يا ربي قلتك نجي النسيم أنا نسلتي قفتاكو نفتاتي nuuf deebisfaa jira kanaaf dhaloota imaana nuuf qabu waaqayyo nuuf kenneera eega isaanii tiknis waaqayyo nuuf galatoomfadhaan. Kakun qaba firraa farri kotoleera muummee tarkaanfadhee. Yaa achirratti tokko nama 11 walitti jalqabamtee 11 sitti namoonni akkasitti hubatanii. Akkuma inni jedhaa ta'uu jedhe hin ta'u namoota koodii qaba yeroo sana baay'annee irraa yoo xiqqaate nama 50 ol taana haa ta'u amma badaal kan hin qaban jedheen achi nurratti gurguramee abbaan manaas nu waamee nu mariisise ani baay'ee isin obseera mana kana hin bitattu jedhee yeroo baay'ee yaadaan ture isinumaa gochuu hin dandeenye qarshii hin qabdanii ani immoo qabeenya koo gurguradhee gaggaragalchuuf mirgan qabaa kanaaf waan narraa hin binneef gurguradheera jedhee cheekii isaaf mallattaa'e natti agarsiise achiin booda namni keenya namni afaan Oromoo dubbatu bitatee yoollee yeroo nuuf kenne yeroo umurii 5 yoo nuuf kenne jennee namallee barbaadaa turre hin milkoofne garuu walakkaadhaan
obboleessi keenya eebbaan amma lubbuun hin jiru gara gooftaa deemeera. Dassaaleen jiran akka fakkaata namoonni tajaajiltoonni hundumtuu harka ol qabatanii jaarsoliis harka ol qabatanii dhufanii zayitii irratti kadhatame lafa kana dibanii Waaqayyo jidduu galeera waan jedhu wayii ergaa dubbatanii Waaqayyo jidduu galee 20 sanas hin gaafanne gataniituma badanii amma irraatti irra jirra jechuudha. Galatake yorante galatake najillasfim ananasaltim goftako naftatete Anaan guddaa kan na gammachiisu Waaqayyo dhaloota akkasii nuu kennu isaati bara dheeraadhaaf hawwaa turre boonyee kadhataas ture yaa Waaqayyo namoota wangeela kana nurkaa fuudhanii adeemsisuu danda'an nuuf kenni jennee otoo lubbuun keenya jiru Waaqayyoon kadhataa turre Waaqayyoon dhaloota akkasii nuuf kaasee hojjettoota wangeelaas qabnaa faarfattootas qabnaa akkuma inni sila jedhee namoota baay'ee Waaqayyo bakka kanatti fidee wangeelatti miila godhee nuuf deemsisaa jira. Kanaaf dhaloota imaanaa nurkaa fuudhu Waaqayyo nuuf kenneera. Eega isaaniitti kennis Waaqayyo nuuf galatoomfadhaan. Ulfinni Yesuus Kiristoos ifaa ta'u. Kakun qaba firraa farri kotoleera muummee tarkaanfadhee isin nama biraatti dabarsitu wal harkaa fuudhaa deemna hojii wangeelaatti fufa galanni Yesuus Kiristoos ifaa ta'u. Kanaaf hundi keessanii kan jechuu qabdan ana bira ga'ee hin dhaabatu jedha. Jedhame tokkicha ana bira ga'ee hin dhaabatu jedha. Ana bira ga'ee hin dhaabatu. Ammas taanaan ana bira ga'ee hin dhaabatu jedha. Ammas taanaan ana bira ga'ee hin dhaabatu. Otoo dubbannee dubbatamee nu ka waggaa 15 miti kanuma waggaa tokkooyyuu mataasaa dubbannee nu amma maaltu isaaniif ta'eeti lafa hombinne akkasoo hin taane maaliin galatoomfatu jechuu danda'u namoonni baay'een garuu nuuf ta'eera ulfinni Yesuus Kiristoos haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoos inni xiqqaatti amaname inni xiqqaatti በጥቂት ታመነ በብዙ ይሾማል ሰገሌ ዋቀዮ ከሰ ወልፍኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፋተው ካና ዋንተ ጥቆት ጋፈ ዋቀዮ ገለቶ ናፖ መንዴማ ከኩን ቀበ ፍራ ናፖ መንዴማ ፋሪ ኮቶሌራ ናፖ መንዴማ ሙሜ ተካንፈደ ናፖ መንዴ ገለተኬ የራብ ገለተኬ የራብ ገለተኬ ገለተኬ የራብ ገለተኬ የራብ ገለተኬ ነይልነስም አናነሰልትም ጎፍታኮ ነፍታትተ